Ashamaa harka fuunee akkam jirtan daawwattoota fi hordoftoota bareeddoota nagaa qabdanii fayyaa keessanii nagaa kan jiran waaqni keelannaa gahu akkam jirtan isinii jajjabaattanii jirtanii jiraanii galata waaqaa bagee isiniin gahee hunduma keessaniyyuu isin guutuun ilmi addunyaa namni ilmi namaa ta'e addunyaa irra jiru hundu keessanuu bagaa rabbi guyyaa kanaan nu gahee waggaa gahu jechuun laaftuu nutti fakkaatti garuu nama waggaa gahee argeetuyyuu waggaa gahuu kana galata galfata jechuudha dhugaa dubbatuu fi waggaa gahuun laaftuu miti waggaa kana keessatti hayyoota hayyootatti dhabuu dandeenya beekotu namoota beekumtii qabu fira ollaa obboleessa maatii waa hedduu dhabne jechuudha kana keessatti uummata kiyyaa akkasii waggaa gahuun baay'ee tokko nama gammachiisa isiniin jedha waggaa gahuun waan xiqqaa miti dhugaa dubbatuu fi እና akkasii akkuma argaa jirtan kunoo nullee ayyaanaaf akkanatti farsoo dhugaa jirra kottaa dhugaa isiniin jedha hordoftoota kiyya waggaa gahuun baay'ee tokko guddaadha dhugaa dubbatuu fi yeroo biyya jirrutti akka amma ijoollee kanatti rifeensa dhahannee qabsifannee babbareennee qaamee deemuudhaaf jechuudha. እና baay'ee dhugaa dubbatuuf yoo akkanatti arguu namu baay'een hawwa yeroo kiyyatti illee ta'u dhugaadhaa deemeen jira garuu baay'ee hin deemne akkuma beektan ka inni jechuun baay'inaan biyya baqaa kana keessanuu kan jirru biyya baay'ee hin jiraanne ijoollummaa teenyas dargaggummaa teenya biyyuma hambaa kanatti dabarsine garuu haguma ijoollummaa xiqqishu sanillee taatu deemnee jirra biyyatti seenaa ta'e nama keessatti hafaa dagatuun hin ulfaata inni guddaan akkanatti maatiin wal gahee iddoo tokkotti kolfanii taphatanii nyaatanii dhuganii baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii dubbatuu fi damma yaa waleeku yaa baay'ee fanneen kutaadha yaa baay'ee mana keessatti maaliif namni hedduma jirutti maatii birallee jiraachuu baatu hedduma jirutti xiqqoo gagammaduun bareeda asitti dammoo iskiriimii illee jidduudhaan maal ayyaana irratti iskiriimiin hin nyaatamu ni nyaatama coomaa fi yookaan dammoo foon bichaa miti kanaafiyyuu dhugaa rabbii dubbatuu fi waggaa gahuu tana duraan ani laaftuu na fakkaatti beektanii Oma laaftuu beekti namni waggaa gahaa natti fakkaata garuu waggaa kana keessatti dhugaadhaa lubbuun jiraachuu dandeenya garuu haga lubbuun jirru kana keessatti bu'aa bahii gaddallee gammachuullee waa hedduu dabarsineeti kan waggaa geenyu nama carraa guddaa qabu namni waggaa kana darbu jechuudha deebi'eetu maaliif waggaa kana keessatti chaalenjii hedduu rakkina hedduu gaddaa waa hedduu jechuudha keessattuu namni biyya baqaa jiru waa hedduu dabarsineeti dhugaa rabbii dubbatuu fi waggaan tun laaftuun fakkaachuu dandeessi gaaf mana hambaa keessa hojjennee maal jennu guyyaa falkanii hin beeknu gaaf san laaftuun fakkaachuu dandeessi garuu laaftuu miti waggaa gahuun dhugaa rabbii namni martuu amantuma fiitiin galata waaqaa galata galfachuun nurraa eegama dhugaa isiniin jedha maaliif gaafa akkanatti yaani nuuf akka kiyyattamma gaafa akkatti yaani naaf galee nama guddaa hin taane kanatti namni waggaan nu gahee yaa rabbi yaa waaqani hedduu kana galata galfatu maal waggaa gahuu waan guddaadha jechaan ture yeroon akkatti yaani nan galnetti jechuudha garuu har'a damooyyuu gaaf jireenya kiyya keessatti gaddallee gammachuullee bu'aa bahii hedduu keessallee gaafan darbee waggaa kanatti dhufu waggaa gahuun kuni akkam hagamta akkam bakka iddoo guddaa fi dammoo waan guddaa ta'e natti mul'ate jechuudha dhugaa isiniin jedha maaliif waggaa gahuu jechuun baay'ee tokko bareeda hundumaafuyyuu waggaa kana keessatti namni kamuyyuu jechuun abdii wayii qabaa waggaa dhufurratti ilmi namaa ta'e dhugaadha nu karoora hin baafnu nu itti yaanna garuu karoora illee baafnu kan nuuf guutu waaqa kan nuuf guutu agartanii akka nu yaannee miti kan nuuf guutu rabbitu nuuf guuta jechuudha moo hundaayyuu garuu namni ilma namaa ta'e kan karoora hin baasne hin jiru ilma namaa ta'e kan waa hin abdanne hin jiru akkasuma ta'ee damooyyuu yeroo hundumaayyuu wagguma waggaan yoom maatii keenya bira gallaa yoom biyya keenyatti gallaa waggaa kana hin gallaa waggaa dhufu hin gallaa osoo jennuun kun bara 2016
seenaa jirra. Amma bariin kun bakka sa'aatii 12 ta'e miti seenne jechuudha. Bara 2016. Jiruun addunyaa akkanatti fiiddii dhugaa rabbii dubbatuuf asumallee duudillee jirti. Asumallee ka dhalate guddataa ka guddatee horume maatii horataa. Kanaafiyyuu nullee agartanii waaqayyo biyya keenyatti nu galchee nama agartee kan maatiillee hin qabne yookaan immoo kan jireenya hin qabne jechuudha. Bultii kan hin qabne nama bultii itti godhatee nama agartanii kan ijaarratee galee keessa jiraatee kan dammoyyuu ilmaan ofii gatee bahee ilmaan ofiitti kagalee too gammadu waaqayyo nuuf haa godhu isiniin jedha. Mee akkanatti faalaale gaaf biyya galtanii kan daabboodhaan dafaa warqii kana akkanatti baatanii bittanii magaalaa keessa deemtanii dhugaa dubbatuuf hedduu tokko das nama jedha. Dhugaadha. Yoomuyyuu aadaan biyya keenyaa keessa jiru haguma fedhellee biyyoota guddatan keessallee yoo jiraanne aadaan biyya keenya kun yoomuyyuu seef ta'ee jira nu keessatti yoomuyyuu jechuudha. Kanaafuu akka namatti tolu amma ndaaqqoo biyyataa jiranii nullee waaqayyo yaada murada keenya guuttatee akkanatti abbaa warraa wajjiniin maatii wajjiniin ilmaan keenya wajjiniin agartanii yoo waaqayyo firee nuuf godhee bultii gaarii nuuf kenne bifa kanaan gammanneetoo jiraannu rabbi nu haa godhu dhugaa dubbatuu fi namni jabanaa barbaaddanii asitti bitachuu dandeessu jechuudha. Asumaanillee dammoome magaalaa Riyaad na waliin daawwadhaa isiniin jedha. Magaalaa Riyaad jidduu miti garuu xarafumarra baay'ee magaalaa dhugaa dubbatuuf Riyaad baay'ee numa bareeddii lafa wal qixxaataa irra jiraatti garuu agazaddaan bareeddu warri Riyaad dhiifamoo na godha garuu እና akkasii hordoftoota kiyyaa waggaa gahuun laaftuu miti dhugaa rabbi isiniin jedha miti waggaa miti nagahaan bullee nagahaan oollee rabbi keenya amantumatti amannu san irratti yaa gartanii galata haa galfannu isiniin jedha. Gizeen amma faanti yeroon badee jira barri kun bara mee barri haarawaa seenne kun bara itti wal kabajan bara xiqqaan guddaa kabaju bara guddaan xiqqaa kabaju bara agartanii beekan wallaalaa kabaju wallaalan beeka kabaju waaqayyo nuuf haa godhu. Dhugaa dubbatuuf kabajaan hin jiru bara kana keessa namni wali hin kabaju akkuma barbaade walitti dubbataa. Namni yeroo ammaa kabajaa dhabee amantii namaa xiqqeessaa kabajaa dhamaa dhabee fira gosaa wal qoodaa gandaa wal qoodaa gandummaatti keessa seef ta'ee jira. Waanuma uumamneef iyyuu wallaallee jirra. Kana hundaayyuu lubboonna keenya keessaa waaqayyo balleesse jiruun addunyaa tunoo kan dammoo bakka haqni irra jiraannu tunii waggaan akkatti fiiddii gabaabduu akka taate beeknee dhiifama waliif goonee warri walitti mufannellee dura keenyatti nagaan haa deemnu isiniin jedha hordoftoota kiyya. እና akkasiniin jedha tun dammoo obboleettii tiyya bareedduun tuni tun dammoo harmee tiyya isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nagaa keessanaa jiraadhaa barri bara gammachuu bara jaalalaa nuuf haa ta'u hundi keenyaafuu isiniin jedha. እና uummata kiyya barri bara nagaa kan itti waliif yaannu kan itti waliif wal kabajnu nuuf haa godhu isiniin jedha. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Warri dammoo mata kiyyaaf maatii taatan waliin jiraattan warri hangammaa maatii taatan waliin jiraattan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warri maatii hin taane illee subscribe like godhuudhaan yaada qabdan koomentii jala kaayadhaa isiniin jedha.